Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shamar kafuun jaallatamtoota fi kabajamtoota uummata Oromoo jirra jirtu bakkuma jirtanitti nagaa fi kabajaan kenna simbiraa jiraatu chaarrallee Arabiyaa Majlisii qabannee dhufnee jirra jechuudha. Isinirraa kan eegamu viidiyoo kana subscribe, like, share gochuudhaan hanga xumuraa akka nu ilaaltan irraa isin kabajaan isin gaafanna jechuudha. Arabiyaa Majlisiin kun Arabiyaa Majlisii abbaa 40 jechuudha. Akkuma isin argitan kana lafarraa ol dheerumtisaa Abbaa furtamaati maashaallah hedduu ka ajaa'ibaate jechuudha. Boondiin isaallee baay'ee kwalitii ka ta'e jechuudha. Boondiin isaa maal addaadha baay'ee kwalitii ka ta'ee fi kwalitii natii ka eeggate jechuudha maashaallah. Isin hanga xumuraa laalaatee wanti isiniif hin galle yoo jiraate koomentii irratti yaadannaa barreessaa isiniin jedha. Yoo jaalattan illee keessan dubbisuu hin irraanfatina. Maashaallah ajaa'iba jechuudha hedduu bareeda. Isa deemaa akka jettaniif Arabiyaa Majlisiin kun obboleettii teenyaati hada abbaa deema jechuudha. Obboleettii teenya Asiyaa hada abbaa deema jechuudha. Kana Asiyaa ta'uu rabbi nagaatti si agarsiisaa teebiliin isaallee kinooti. Teebiliin isaallee abbaa 40 hedduu dhedheeraadha. Akkasuma immoo kaa'umsa manaa irratti fi mana keessa yoo galeellee daran kan caalaa dabalee bareeda jechuudha. Sababni inni akkasitti bareeduu danda'ee fi waan abbaa 40 ta'ee fi akkasuma immoo beektiraasin isaallee tanziibbite jechuudha maashaallah. Baay'ee bareeddi ajaa'iba inni biraa ammoo makaddaan isaallee boondiidha maashaallah. Namoonni barbaadan jedhaa isiniin jira hedduu bareeda waan ta'eef. Bootaan viidiyootti waraabu kun bootaa mijataa miti bootaa wanti nama sagaleen garaagaraa wantoonni garaagaraa waan jiraniif sagaleen waa hunda waan jiruuf jecha sagalee fidee irratti qabaa jira jechuudha. Akkasuma immoo carqiin isaa jechuudha carqii kwalitiidha carqii bareedaadha jechuudha. Maashaallah baay'ee bareeda jechuudha. Carqiin isaa carqii kafaay kwalitiidha jechuudha. Namoonni barbaadan ajajachuuf hin irraanfatina isiniin jedha abbaan 40 mitiriin takkatti birrii 12,000 fi birrii 500 jechuudha. Warroonni ajajachuu barbaadan jedha isiniin jedha. Warroonni ajajachuuf barbaadan gatii isaa baruu barbaadan abbaa 30 barbaadan birrii 11,000 abbaa mitiraa abbaa 20 barbaadan 9,500 jechuudha maashaallah. Akkasuma immoo inni miiliyoo barbaadan firee miiliyoo barbaadan jechuudha. Fireemiin gatiin isaa baay'ee dabalee jira warroonni barbaadanii guyyaa muraasa keessatti dabalee jechuudha. Kaleessummaa fi har'a keessatti dabalee fireemiin gatiin isaa baay'ee dabala. Arabiyaa Majlisiin illee gatiin isaa dabaluun oolu warroonni ajajachuu barbaadan daddafaa jedhaa isiniin jedha. Maaliif jennaan erga jechuun keessan hin oolle erga osoo ajajattanii irra isinii bareeda jechuudha. Carqii isaa haa hubattaniif kaameraa sirriitti tachi dhiyeessee akkan isiniif waraabe jechuudha. Maaliif akkaataa carqii isaa haa hubattaniif jechuudha. Argitanii carqiin isaa yoo sirriitti kaameraa irra isinii qabame sirriitti hubatama mul'ata jechuudha. Akkana fakkaata maashaallah carqii oriijinaaliidha. Carqiin isaallee jechuudha. Boondiin isaallee oriijinaali carqiin isaallee oriijinaali. Arabiyaa Majlisii hedduu ajaa'ibaa ta'e jechuudha. Warroonni barbaadan jedha isa kana diizaayinii kana yoo jaalattan carqii kana yoo jaalattan abbaan 20 ni jama abbaan 30 ni jama akkuma isin barbaadanitti jechuudha. Isinitti himee jira abbaan 30 kan 40 raqannasaa kan 20 kan 30 raqannasaa akkasuma immoo teebiliin isaa kun mastaawootiin kanarra galee jechuudha. Guddicha irra galee irratti xiqqaa kanneen irratti muramee jira akka hin cabneef jennee walitti hiinii lafa goonee jirra jechuudha. Akkana fakkaataa maashaallah hin jaalattan jedhee abdii guddaa san irraa qaba. Yeroo jaalattan keessan dubbisuu hin irraanfatina. Akkuma baratame lakkoofsa bilbilaa kee xumurra isinii kennu wantuma baratame jechuudha. Carqiin isaa akkana fakkaataadha maashaallah yoo barbaadan jedha isiniin jedha. Akkuma isin beektan diizaayinii isin filattanii fi karaarii isin filattan irratti hundaa'uudhaan fedha keessan inni wanta bareedaa hojjechuu eegallee jirra. Maal kana qofaa miti warroonni ramadaanaaf maatii keessan sapiraayizii godhuu barbaadan gara kenna kootaa isiniin jenna mitiriin 10 jechuun hangam gahaa warri jettan kinoo hangana gahaa jechuudha. Wanti irraa siqee akkana isiniif waraabaa jiruuf mitiriin 10 hangam akka waa laaltaniif osoo manatti irra ta'ee manatti bootaa hundaayyuu hoo cufee hedduu guddaa fakkaata. Asirratti alarratti ammoo bootaan bal'aa waan ta'eef guddinni isaa baay'ee hin mul'atu. Hanga tokko asin argitan jiree irraa achi siqee isinitti mul'isu jechuudha. Akkasuma ramadaana kanaaf maatii keessan sapiraayizii gochuu yoo barbaadan gara kenna kootaa isiniin jenna. Boondiidii kwalitii jechaadha. Maashaallah meeshaa ajaa'ibaati jechuudha. Boondiidiin isaallee boondiidii maalidaa isiniin jedhee jira. Maashaallah jabaataadha. Hedduu bareeda jechuudha. Kaffaramu sanii miti warroonni barbaadan jedhaa isiniin jenna. Ramadaana kanaaf maatii keessan sapiraayizii yoo godhuu barbaadan wantuma isin barbaadan irraa jechuudha. Wanta nyaatamu irraa wanta uffatamu irraa wantuma barbaadan irraa maatii keessan sapiraayizii godhuu barbaadan gara Zulaamaa Shokootaa isiniin jenna. Akkasuma immoo Arabiyaa Majlisii oriijinaalii akkasuma biffee algaa qumsaaxinii wanta barbaadan irraa doolaa jechuudha. Akkasuma firiijii
gasaala wanta barbaadan irraa jechuudha yoo barbaadan gara kiyya koottaas nan jira gatii madaalawaa fi meeshaa kwaalitii ta'een argattanii gara kenna yoo dhuftanii meeshaan kenna xirixirii takka hin qabu meeshaa oriijinaalii fi meeshaa kwaalitiidha wanta akka televiizyinii firiijii akkasuma ammoo maashina uffata miicuu kunniin guutuun isaa meeshaa waastinaa qabu jechuudha waastinaa yeroo dheeraaf qabu jechuudha maashaallaadha namoonni barbaadan gara kenna koottaas ni jira meeshaa arjaabatii fi meeshaa kwaalitii kana qofaa miti meeshaalee biffee keessaa akkasuma ammoo nyaata wanta nyaatamurraa jechuudha wantuma nyaatamurraa osoo jedhu ni gala barbaree irraa ta'u shiroo haa ta'u akkasuma ammoo wantuma barbaadan irraa jechuudha maatii keessaniif qincee waan garaagaraa ramadaan kanaaf yoo qopheessu barbaadan yoo sapiraayizii godhuu barbaadan gara kenna koottaa akkasuma ammoo arabaa majlisii abbaa mitirii 10 illee barbaadan isiniif hojjedha jechuudha warroonni firaashii ispoonjii isaa sodaatan booda gaddeebi'a waan ta'eef bilaasha birrii na baasisisettanii warroonni shakkiin akkasii keessan jiru jechuudha sirriidha akka boondiitii miti gaddeebuun isaan oolu garuu akka firaashiitti firaashii bareedaa binna haa ta'u malee ispoonjiidha waan ta'eef amansiisaa hin qabu yeroon booda gaddeebuun isaa hin oolu waan ta'eef kanaafiyyuu warroonni akkasii sunneen yoo barbaadan boondiitii abbaatti tinasii 10 hojjechiifachuu hin dandeettan jechuudha gatiin isaa baay'ee isin qannasa abbaa 20 irratti tinasii abbaa 10 yoo barbaadan jechuu hin dandeettani warroonni barbaadan gara kee koottaa keessan dubbisaa isin jedha waa hundaayyuu waliin mari'annee mariin goonaa rakkoo hin qabu akkana fakkaata jechuudha meeshaan kun maashaallaadha yoo jaalattan keessan dubbisuun irraanfatina lakkoofsa bilbilaa kiyya duwwaa 972 duwwaa 2519 irratti telegiraamii imo waasaappiin argachuu dandeettanii keessumaayyuu osoo waasaappiin qofaan na dubbistan irra bareedaadha akkana fakkaata jechuudha nagaatti horaa bulaa isin jaaladha